Guyyaa jajjaboowwan nagaa keessanii nagaa guutuu wanaaraatiin deebi'ee fiitan jira ibsaa bisira. Xinnoo shibadiitan ture dhiifama guddaan isiniin jedha. Viidiyoo irraatii walitti deebineeti jira. Viidiyoon keenya irraas immoo nama bilbila keessan tuqe akkatti beekuu dandeessan waardiyaa bilbila keessanii yookaan poolisii bilbila keessanii jechuu ni dandeessu. Appilikeeshinii kana baay'ee appilikeeshinii namatti toludha. Hanga dhumaatti na duukaa ta'uu hin dagatina. San dura garuu warroon YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalama. Mallattoo bukeetti dhuftu kun ol kan jedhu kaawwachuun tooraan viidiyoon keenya akkasiin qaqqabdu taasifadha isiniin jenna. Gara barnoota keenya irratti appilikeeshiniin keenya irraas kunoo ishii kanadha. Appilikeeshiniin keenya WTMP kan jettu kan Play Store irraa buufachuu ni dandeessu bifa salphaa ta'een. Yoo achirraa dhabdan immoo liinkii asii gadi tuquudhaan achirraa buufachuu yookaan bakka koomentii jalqabaa irra dhaquudhaan achirraa buufachuu ni dandeessu. Seennee waliin ilaalla. Yeroo jalqabaatiif fuula kana qabatee yeroo isiniif dhiyaatetti next kan jettu jala kanarraa ni tuqxu. Si'a tokkoof qofa. Next ammas next achiin dhumarratti finished kan jettu kana jala kanarraa settingii kana yeroo argattan ni tuqxu jechuudha. Achiin kun fuula kana qabatee isiniif dhiyaataa jechuudha. Appilikeeshiniin kun eessa tuqxu kunoo ishii kanarra tuqxu. Yeroo san waan namni bilbila keessan irra seenii tuttuqaa ture, waan bilbila keessan namni gochaa ture hunda isaa information hunda isaa kunoo azalatti isiniif kaa jechuudha. Suurallee isiniif kaaseet oddoonni seeni waan inni tuttuqe namni sun hunda isaa isiniif kaasa jechuudha. Akka namni kanarra seenii deleting gooneef immoo kunoo settingii ishii kanarra argaa jirtu natti fakkaata. Ishii irra tuqxanii kunoo asirraa paaspoortii irra kaawwattu. Kunoo automatic on apps kan jedhu paaspoortii itti naqxu. Paaspoortii duwwaa sagal kunoo cufadheetan jira jechuudha. duwwaa sagalii amma kunoo erga cufadhee ishii kanarra nan tuqaa jechuudha. Ishiirra tuqeen okay kan jedhu tuqaa. Alloo na gaafata alloon godha ammas deebiseen okay jedha. Yeroon okay jedhutti kunoo settingii as keessa access godhinaan jedha. Accessan godhaa jechuudha. Kunoo isuma barbaadani kunoo WTMP kan jettu kan ishii kana akkas on gootanii keessaa baatu. Kunoo duwwaa sagal kunoo dhaabanameetu jira. Amma kunoo magariisa'eetu jira. Hojii isaa eegaleetu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf bilbila kana cufee yookaan immoo restart godhee yoo lafa kaa'e namni dhufee yoo bane yoo paaspoortii isaas beekes yoo beeku baates information hunda isaa isiniif kaa'a. Abbiin kun fakkeenya fudheetan isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti na dukkata. Amma fakkeenyaaf kunoo otuman beekuun nan dogoggora. Yeroon dogoggore kunoo suura na kaafata jechuudha. Yoo illee tasa abbaan sun bane kunoo akkas godhee amma paaspoortii isaatti dhaqeetan kunoo bana. Yoo akkas godhee illee bane amma fakkeenyaaf kunoo foonii keessa hongalee deebi'ee kunoo wantoota garaagaraa keessa on seenii deebi'ee kunoo kaalkuleetarii keessa iddoo garaagaraa amma nan seenii keessatti kunoo dishkinariilee wantoota garaagaraa keessa amma nan seeniitti illee naaf ka'a jechuudha. Achi keessa abbaan isaa dhufeetu as keessa illee yoo seene paaspoortii gaafata waan ta'eef waan inni ittiin isin wannoo godhu qabu paaspoortii ittiin akeetan isinitti agarsiisa. Informationitti kunoo informationii hunda isaa azala naaf ka'a jechuudha. Ishii kana tuquu cufuu nan danda'a. Kunoo asii kunoo suura na kaaseetu jira. Kunoo wanta nan seene keessa hunda isaa kunoo as kaalkuleetarii keessa seenne dishkinarii keessa seenne ture. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa naaf ta'a. Ibsaa bisirra. Warroonni YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalama. Mallattoo bukkee tuquun ol kan jedhu kaawwachuu hin dagatiin.